Hordoftoota daawwattoota keenya viidiyoon keenya yoo isinitti tole rammee tuub like subscribe godhaa. Ragalchu godhu jirtan stop isin jennee jirra. Milishaan daandirra nama qabdanii mastaa kaanala baatanii hayyama konkolaachisaa ni qabdatanii shifeera cinqitanii akka inni deemee harra carcarii fi harra dadarii fi harra ererii fi harra watar seenu godhu jirtan. Taraafikoota stop isin jennee jirra. Seera mootummaa federaalaa keessatti wanni kun tokkollee hin jiru. Milishaan keessaa naannawa magaalaa Harar halkan keessa jechuudha guyyaallee wayyuma makiinaa shukkaraa fi zeetaa fi waan garagaraa fi deemu jiru. Seera ala baataniitti cinqu jirtan. Hayyama konkolaachisaa boolloon haaromsine faayyataniin. Kun hojii taraafikotaati. Keessa kuchifachuu jirtan naannawa magaalaa Harar keessaa warri sabboontota taatanii naannawa magaalaa Oromiyaa jala ummata hafaltii garagaraatiin Oromiyaan isin ciqqiteettanii gama naannoo Hararii nama as guruu jirtan. Nama 20 ol irra dhaqqabnee jiran nuti. Babal'ifannaa seera alaa hatti jirtan kanaas dhaabuu qabdan. Innaan ta'e ingida moonu irra saande. Warroottan dura yaatanii sabboonaa taatanii nama as coruu jirtanis isin dhaqqabnee jirra. Wandi massaa iseet. Talamaffaati. Halkanii guyyaa hularra yaatanii namatti hulaa dhadhooytanii nama guuruu jirtan jaammilishaa naannoo Oromiyaatis. Ergaa rabbi irraa dhufte seetanii halka za'aa jaaboota jaartii biraa gabbaaftanii wal ga'ii mitirkishootanii. Lola gama mootummaa Itoophiyaa irra baname kana akkaataa ittiin injifannu fa'a shaakaluudha. Yeroo kana keessatti tokkummaadhaan keessaa ba'uudha malee ummata keenya cinquudhaan miti. Ummata akka mootummaa abaaru mootummaa akka jibboonni godhu jiru. Milishoota baadiyyaatiif haabineedha. Dadar, Harar, Carcar, Erer, Watar akkuma reefu inni kana. Birallee cokti dadar bira. Dhiibbaan uummanni keenya keessa jiru dhiibbaa safaataatii miti. Keessattuu hardii mootummaan quban qabne barreeffattanii warri galii uummata irraa sassaabuu jirtan. Stop isin hin jennee jirra. Dhiibbaan isin itti jirtan dhugatti wallaahi azaaba namni seeneewu waan Oromoon amma keessa jirtu kana keessa hin jiru. Kanaafuu ummata keessaniif hanga jirtanitti hooggansii ummata dura hakkaamtan hojjechuu yoo baattan isinirra dhaqqabamee jira. Kanaafuu wanni mootummaa federaalaa irra jiruu fi wanni immoo hawaasni ganda keessaa yookaan kaabinee fi warri hooggansatee ummata dura jiru kan ummata gandaa keessaa ittiin jiru dhimma safaataatii miti. Keessattuu yeroo ammaa kana keessatti Oromiyaa bakka garagaraatti rakkoo bulchiinsa gaarii jiraa jiran. Uummanni bar biyyoota garagaraa fudhadhaa laala waraqaa UN namoota qabu. Warra carraa biyya alaa deeme gaafa Tigireetii fi gaafa uummanni biraa bulchuu jiru keessa baay'eedha. Yeroo kana keessatti Oromoo aangorra jira akkamitti dhuftanii nu dubbattanii jiran. Warri aangorra jiru dhugatti uummata isaatiif hojjechuu jira. Silaa dhiibbaan Oromoon amma keessa jirtu tan warri UN biyyoota baqaa kana keessatti uummata waraqaa baasee fi jiru kun quba qabaate keessa deemee tokko guuree biyya alatti achi guura. Halkanii guyyaa. Dhimma gartee Oromoon uummata ittiin jirtu kana namni arge abadan. Sabni biraa barnuti. Uummata tokkummaa hin qabne hoggaa jee viidiyoo gabbuuftanii nama arrabsuu jirtan. Tokkummaa hawaasni ganda keessaa ni qaba abbaa fedhee hojii jiraata. Warri waan kana ittiin jiru kaabineedha. Mana jaaradde ati mana jaarattee waliin jiran kaabineen. Manni babbareedaan isin agartan kan magaalaa irraa kireeffamu kun kaabineen jaaratte. Maallaqa hawaasaa walii qabanii. Keella wanta bakka silaa maqaa wayii tokko bakka nagaan gara magaalaa akkanaa dhuftu jaan qofa tolchuudhaaf qarshii miliyoonaan gara baasan. Torbaan lama booda qilleensi jiisee jira. Kunis galii uummataati. Maallaqa mootummaa irraa walii qabu uummata irraa walii qabamu jiru. Maaliif uummanni keenya dila kana rakkata? Uummata keenyaaf hojjechuu jirtan yeroo akkanaa karaa keessatti dhugaan mootummaa federaalaa waan kana jee mootummaa federaalaa fuula isaa yoo laalteewu nama waan akkasii jiru fakkaatu laal nama gaariidha mootummaa federaalaa. Naannoo Oromiyaa kun xiqqoo jechuun ati waa hundaafuu dhibbatti ajaja mootummaatti ara baatanii jirtan dhibba bakkaa nuti. Yeroo kana keessatti waraab balkaaba wallaahi billaahi ilkariim godina Harargee bahaa waan mootummaan quban qabne waraqaa barreeffattanii galii uummata irraa sassaabuu fi dhiibbaa uummata irraan gahu jirtaniiti nurraa dhaabbadhaa isin hin jennu nuti dhibba galatooma waan kana sheera itti naa godhaati warra aangoo qabu biraan nagaa warri fooloo walirraa qabdan. Hashimallis irraa fooloo qabu ni jira. Abiyyi dhiisa abiyyiin tuttuqina abiyyi naashinaala. Si galee wanni inni hojjechuu jiru akka addunyaati malee akka maallaqa uummataa walii qabanii mana bareedaa ittiin ijaarrachuu waan jedhamu kana bira kutee jira. Gurbaan bakki inni maru jiru. Wuun ola wayitaa'us fa'a. Si galee addunyaa wajjin oofuudha.